naannoon kibba Itoophiyaa akka haaraatti gurmaa'e naannoo dura ture wajjin walharkaa fuudhiinsa aangoo raawwate. Libiyaatti piroojektota misoomaa waraana biyyattiin dura eegalaman sababa waraanaan dhaabbatanii turan itti fufsiisuuf sochii eegalan. Akka moltan daawwattoota keenya ITV Afaan Oromoorraa oduu sa'aatii kanaaf qabannee ijoo isaanii dursuun eegallee jirra. Jamilaa Jamaal oduchaan isinitti nu waliin turaa jecha gara oduu jalqabaatti kan ceenu ta'a. Labsi yeroo ariifachiisaa labsameen qaamoleen rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraatti mudate babal'isanii fi gochicha keessaa harka qaban to'annoo jala oolfamaa jiraachuu tajaajilli koominikeeshinii mootummaa beeksisee jira. Rakkoo nageenyaa naannichatti uumame furuuf hojjetamaa jiraachuus ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasa Tulluu ibsa miidiyaaleef kennaniin himanii jiru. Tafariqamee. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa haala yeroo ilaalchisuun miidiyaaf ibsa kennee jira. Ibsa kana kan kennan ministeerri tajaajila koominikeeshinii Laggasa Tulluu waliigalteen nageenyaa biyyattiitti kanaan dura raawwatame biyyattiin gara nageenyaatti akka deebituuf shoorri isaa olaanaadha jedhanii jiru. Haa ta'u malee daandiin nageenyaa fi marii naaf hin ta'u jechuun jeequmsa kan filate gareen finxaaleeyyii hidhattoota naannoo Amaaraa saamiinsaa fi gaaga'ama hawaasummaa dhaqqabsiisaa jira jedhan. Gareen kun humni nageenyaa bilisaan akka hin sochoone daa'imman fuuldura hiriirsisuun daandii cufsiisanii olola sobaa ኢሳኒ አፈርሳ አካውላን ዱበተን ህፃናትን ከፊት በማሰለፍ መንገድ በመዝጋት የመከላከያ ሰራዊቱ መልካም ዝናዎችና እሴቶች በማንቋሸሽና በሚያጥላላ መንገድ እንደዚሁም የአማራ ማህበረሰብ ጥርጣሬ ውስጥ እንዲገባ በማድረግ daa'imman fuuldura hiriirsuun daa'imman karaa cufsiisuu maqaa gaarii raayyaa ittisaa xureessuu akkasumas uummanni Amaaraa shakkii keessaa akka galu taasisuun sochii dhorkuun kaampiiwwan humna waraanaa marsuun raayyicha tuttuqanii waraana keessa akka galu taasisaniiru. Gareen saamtotaa kun caasaa mootummaa shororkeessuun jeequmsa kaasanii sosochii uummata naannichaa daangessaas jiru. Gareen kun heera biyyattii humnaan cabsuuf yaalaa jiraachuun waan hubatameef ajajni labsii yeroo atattamaa hojii eegaleera. namoota yakka akkanarratti akka hirmaataniif ajaja kennaa turanii fi qaamolee garee finxaaleeyyii kanneen waliin walitti dhufeenya qaban to'achaa jiraachuus tajaajilichi ibsee jira. ከትላንት ማምሻ ጀምሮ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸው ጉዳዩን የሚያባብሱ ስምሪት የሚሰጡ በተለያየ መንገድ ይሄን የሚያባብሱ ኃይሎችን በቁጥጥር ስር ማድረግ ጀምሯል። kaleessa irraa eegalee dhimmicha waliin walitti dhufeenya kanneen qaban dhimmicha kan hafarsan ajaja kanneen kennan walumaa galatti qaamolee kana keessa harka qabanii to'annaa jala oolchuun eegalameera. Naannichi akka tasgabbaa'uuf qaamoleen hundi gahee isaanii baachuu qabu. sababni isaas bilisummaan lammiilee kan mirkanaa'u olaantummaan seeraa yoo kabajamee qofa. waqtiin kun yeroo oomishaa waan ta'eef uummanni Amaaraa hojii qonnaa kana akka hin raawwanneef finxaaleeyyiin kunniin gufuu ta'anii jirus jedhan. የግብርና ግብዓቶች በተለይ ማዳበሪያ በዘራፊዎች እጅ እንዲገባ ምክንያት ሆኗል። galteewwan qonnaa keessattuu xaa'oon saamtota harka gagalu ta'eera. qonnaan bultoota naannoo Amaaraa naannichatti nageenya uumamee boqonnaa argatee yeroon akka hin oomishanne gufuun mudateera. naannichi bara oomishaa darbe waraana irra kan ture. waraana sanarraa daran akka dandamatuuf mootummaan xiyyeeffannoo addaatiin hojjechaa tureera. gareen finxaaleeyyii saamicha irratti fi maqaa balleessi irratti bobba'ee garuu qonnaan bultoota gufachiiseera. qaamolee raayyaa ittisaa maqaa balleessan irratti tarkaanfiin fudhatamas jedhamee jira. lammiileen biyyattii labsii yeroo muddamaatiin wantoota dhorkaman irraa of qusachuu akka qabanis dhaamamee jira.
Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti bara baajataa 2015tti piroojektonni misoomaa 12,000 ol xumuramuun eebbifamuu bulchiinsi magaalichaa beeksisee jira. Bulchiinsi magaalattii raawwii bara baajataa 2015 fi karoora bara baajataa 2016 magaalaa Adaamaatti gamaaggamaa jira. Gabaasa Muzayyin Maammaa Adaamaarraa ergee Imabeet Tashooma akka itti aanutti qindeessiteetti. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojii bara 2015 hojjetaa ture bakka hooggansi caasaalee magaalichaa argamanitti gamaaggamaa jira. Gamaggama hojii bulchiinsa magaalichaanis hojiileen bara 2015tti galma ga'uudhaaf karoorfaman raawwiin isaanii sadarkaa fooyyee qabaachuu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee himani. አጠቃላይ ያቀርናቸው ስራዎች አፈጻጸም በአማካይ 89 እጁ መፈጸማቸውን በትክክል ተግባራዊ መደረጋቸውን ያሳየናል። hojiilee karoorfame waliigalaa keessaa giddugaleessaan raawwii isaanii yoo ilaallu dhibbantaan 89 qixa sirriin raawwatamuu nutti agarsiisa. Keessaahuu nageenya magaalaa keenyaa kabachiisuuf hojiilee baay'eetu hojjetamaa ture. Pirojektoota 5,300 ol xumuruun uummata keenya biraan gahuu dandeenyeerra. Ijaarsa pirojektoota kanaafis rakkoolee hawaasaa deebii hatattamaa barbaadan biraa gahuuf baajataa qabnurraa birrii biiliyoona 60 ramaduun hojjechaa turreerra. Jiraattota magaalaa keenyaa hirmaachisuunis manneen 6,415tti pirojektoota biroo 800 ta'an raawwachuu dandeenyeerra. Raawwii hojii bara kanaa keessattis adeemsa pirojektoota ijaarsaa irratti waggoota dheeraa fudhatanii waggaa tokko keessatti xumuruun akka danda'amu irraa baranneerra kan jedhan Aadde Adaanech gama biraan ammoo aadaa wal gargaarsaa fi wal cinaa dhaabbachuu uummata keenya daran cimsaa dhufuu keenyas irraa hubannee jirra jedhaniiru. Kana malees hojiileen hojjetamaa jiran jiruu fi jireenya uummata magaalichaa fooyyessuu keessatti gahee isaan qaban olaanaa ta'us kaasaniiru. Haa ta'u malee raawwiiwwan galma gahan kun galma xumuraa keenya akka hin taanee fi sadarkaa amma jiru irratti sitti quufinsaa fiduu danda'an jennee sin amannu jedhaniiru. መስራት እንደምንችል ለህዝባችን ያለንን ውግንና ህዝባችንን ለማገልገል ዝቅ ብለን እየሰራን መሆን ማሳያ ናቸው እንጂ የእርካታ ምንጮች አይደለም። raawwiin kun hojjechuu akka dandeenyuu fi aantummaa uummata keenyaaf qabnuuf agarsiistuu ta'uu danda'a malee madda itti quufinsa keenyaa nuuf ta'uu hin danda'u. Ammas rakkooleen bulchiinsa gaarii misoomaa fi ijaaramuu dhabuu dhaabbilee ka'umsaa taasifannee gaafa ilaallu waan baay'ee hojjechuutu nurraa eegama. Ni jalqabne malee hojjennee bu'aa gaarii argamsiifneerraa jennee sadarkaa boonurra akka hin geenye ilaaluu qabna. ብዙ ውጤት አስመዝግበናል ብለን የምንኩራራበት ደረጃ ላይ እንዳልሆን ማየት ይገባናል። Ammas rakkooleen gama kenniis tajaajilaatiin hannii fi malamaltummaan akkasumas ammoo gabaasni sobaa gufuulee hojii gaggaarii akka bulchiinsa magaalichaatti hojjetaa jiru cilee dibaa jiranii fi hawaasa magaalichaas bochisaa jiran ta'uu kaasaniiru. በተለይ ከመሬት ጋር በተያያዘ ያለው ማነቆ ይሄ አመራር መፍታት የማይችለው ነው ወይ? Keessaa lafa waliin wal qabatee rakkoolee jiran hooggansi kun furuu hin danda'u kan jedhu bara dhufuuf irratti mari'annee walamantaan waltajjii kanarra bahuu qabna. Uummanni bo'aa jira. Osoo hojiin misoomaa kana hundaa hojjennu asiin uummanni bo'aa jira. Tajaajila kennuu irrattis hojjetaa beekumsa qabnuun fuula gaariin abbaa dhimmaa simatee geggeessuu irrattis rakkoon hojjettoonni keenya qaban maaliif nu waliin itti fufa jennee yaaduu qabna. Hojii hojjennee bu'aa isaanii kan nu jalaa busheessan isaan kana kan biraa gabaasa sobaati. Hanga dandeenyu hojjennee kanaaf ammoo maaliif jennee wal gargaarree hiikuun wayyaa kana qajeelfamanuuf ta'uu kan qabu. Gabaasa sobaa dhiyaatu kana seeraan deebisuun barbaachisaadha. Ammas tarkaanfii fudhachaa jirra. Soba gabaasuu caalaa uummanni fayyadamaan jira jedhee ragaa haa ba'u. ህዝቡ ተጠቅሜያለሁ ብሎ በህይወቱ ላይ የመጣውን ለውጥ እስከሚመሰክር ድረስ በቁጥር ብቻ የምንደሰትበት አግባብ ሊኖር አይችልም። naannoon kibba Itoophiyaa akka haaraatti gurmaa'u naannoo dura ture wajjin walharkaa fuudhiinsa aangoo raawwatee jira. Yaadni murtee sirna naannolee lamaan jidduutti dhimmoota bulchiinsaa fi seeraan ittiin hoogganamu murteessuuf dhiyaates ragga'ee jira. Muktaar Abdallaa. Manni maree saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa naannoo haarawaa Itoophiyaa kibbaa waliin walharkaa fuudhiinsa aangoo gaggeesseera. Manni marichaa yaa'ii isaa idilee magaalaa Hawaasaatti guyyoota lamaaf ta'aa ture kan xumure yoo ta'u godinaaleen 6 fi aanaaleen addaa 5 murtee saba sablammootaa fi uummattoonni dabarsaniin naannoo tokko jalatti buluuf murtaa'uun ni yaadatama. Kanarraa ka'uun manni maree federeeshinii naannoon Itoophiyaa kibbaa naannoo 12ffaa ta'ee akka hundaa'u bu'uuraa murtee dabarseenii walharkaa fuudhiinsi aangoo kan gaggeeffame. Naannoo haarawaa
Itoophiyaa kibbaa kana jalattis saboonni godinaalee Walaayittaa, Gaamoo, Gofaa, Oomoo kibbaa, Koonsoo akkasumas aanaalee addaa Daraashee, Burjii, Ammaarroo, Aallee fi Baaskeettoo keessa jiraatan kan hammatamanidha jedhameera. ባለፉት 30 ዓመታት የህዝብ ለህዝብ ትስስር መገመት የማንችለው ሀብት አፍርተናል። waggoottan 30 darbanitti gama hariiroo ummattootaan qabeenya daangeffamuu hin dandeenye horanneerra. naannoo taanee gurmoofne malee hariiroon ummattoota keenya gidduu jiru cimaadha. eenyullee adda nu baasuu hin danda'u. nuyi tokko. ammallee beektotni warreen baranne jennu olola garaagaraa bocuudhaan uummata keenya osoo adda qooduu baannee gaariidha. tokkummaa keenya cimsuu qabna. kana oduun qofaa otoo hin taane qabatamaan mul'isuu qabna. አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልገናል። ይሄን ማይክ ስለያዝን ወይም ደግሞ ሁኔታ አግኝተን ምናወራ ሳንሆን በተጨባጭ በተግባር ማሳየት አለብን። naannichi bu'uura murtee uummataan of danda'ee kan hundaa'e yoo ta'u yaada murtoo akkaataa qoodinsa qabeenyaa fi qabeenya waliin bulchuu fi hariiroo uummattootaa jidduu jiru cimsuu irratti qophaa'e irrattis mari'achuun raggaaseera. naannoleen haara'uun hagaa of danda'anitti yeroo ce'umsaa waliin hojjechuuf koreen waloo hundaa'uunis himameera. manni maree naannichaa yaa'ii isaa idilee afuraffaa taa'een yaada murtoo dhiyaate raggaasisuun walharkaa fuudhinsa aangoo naannoo haarawaa Itoophiyaa kibbaa raawwateera. yaadni murtoo walharkaa fuudhinsa aangoo naannoo kibba Itoophiyaatti yaada murtoo lakkoofsa 17 muraa 2018 sagalee guutuun raggaa'eera. naannoo buufata Jibuutiitti gahee atattamaan qonnaan bulaaf akka gahuun hojiin geejjibsiisuu atattamaan raawwachaa jiraachuu dhaabbanni geejjiba galaanarraa fi loojistikii Itoophiyaa beeksisee jira. kanaafis konkolaattota fe'iisaa gurguddoo 348 fi baabura irratti fayyadamuun xaa'oo Jibuutii gahee gara giddugaleessa biyyattiitti geejjibsiisaa jiraachuu dhaabbatichi ibse. guyyaa kaleessaa qofa xaa'oo meetir toonii 15,000 fi 200 ol buufata Jibuutiirraa fe'amuun himame. hojiin xaa'oo atattamaan qonnaan bulaa biraan gahuuf hojjetamaa jiru kun cimee akka itti fufus dhaabbanni geejjiba galaanarraa fi loojistikii Itoophiyaa beeksiseera. daldaltoota gibira hin kaffallee gara kaffaltii gibiraatti galchuuf hojiin qorannoo bu'uureffatee hojjetamuu akka qabu ministeerri karooraa fi misoomaa hubachiisee jira. raawwiin bara bajataa 2015 ministeera galiiwwanii fi koomishinii gumruukaa ministeera karooraa fi misoomaa gamaagamamee jira. ministeerri galiiwwanii hojimaata isaa ammayyeessuun sassaabbii galii irratti ciminaan hojjechaa akka jiru ministeerri galiiwwanii Ayinaalam Nugusee himan. kanaanis kaffaltoonni gibiraa 93 gibira isaanii karaa toora marsaniitiin beeksisuun akka kaffalan ibsan. ministeerri karooraa fi misoomaa Dr. Fitsum Asaffaa sassaabbii galii caalaatti dhaqqabamaa taasisuuf hojiin qorannoo bu'uureffatee akka hojjetamu hubachiisan. keessattuu daldaltoota gibira hin kaffallee gara kaffaltii gibiraatti galchuu irrattis akka xiyyeeffatamu qabus himan. daandiin qilleensa Itoophiyaa ogeessota aviyeeshinii leenjisaa ture 1,500 ol eebbisiisee jira. ogeessonni kunneen ogummaa xayyaara balaliisuu, keessummeessaa balalii, suphaa xayyaaraa fi daldalaan kan leenji'an ta'uun himame. daandiin qilleensa Itoophiyaa bara baajataa haaraatti guddina 22 galmeessuu kaayyeeffatee hojjetaa akka jiru hojii raawwachiisaa olaanaa daandichaa Masfin Xaasoo himan. ogeessonni kunneenis karoora daandichi qabate milkeessuu keessatti gahee olaanaa bahus jedhan. daandichi yeroodhaa gara yerootti humna namaan of cimsuun daandiiwwan arditti isaan biroofis fakkeenya ta'uun ibsan. manni marii Hararii bajata naannichaa kan bara 2016 birrii biiliyoona 4.2 raggaase. manni marichaa yaa'ii isaa idilee afuraffaa waggaa lammaffaa marsaa ja'affaa gaggeesseen bajata mootummaa naannichaa bara 2016 birrii biiliyoona 4 fi miiliyoona 200 fi miiliyoona 58 ol raggaase. itti gaafatamaa ittaanaan biiroo maallaqaa fi walta'iinsa diinagdee naannichaa Abdulbaasiit Abubakar bajata ramadame keessaa 58 bajata kaapitaalaa akkasumas 42 immoo bajata idileef ta'uu himan. bajatichis galii adda addaa naannicharraa walitti qabamuu fi deeggarsa mootummaa federaalaarraa argamuun kan guutamu ta'us himan.
bajanni ragga'e kun kan bara darbeen wal bira qabamee yommuu ilaalamu dhibbeentaa 25 caalmaa qaba jedhame. mootummaa naannoo Somaalee Ibrahim Usmaanin durfamu diiyaasporaa Ameerikaa bulchiinsa Ahaayu jiraatan waliin mari'ate. Marii kanarratti dhalattoonni naannoo Somaalee Ameerikaa bulchiinsa Ahaayu magaalaa Columbus jiraatan hirmaatanii jiru. Jilichi jijjiirama akka biyyaa fi naannoo Somaaleetti gama misoomaa dimokiraasii fi bulchiinsa gaariin galmaa'e irratti hawaasa diiyaasporaaf ibsa kenneera. Kana malees dhalattoonni naannichatti hojiilee investimentii garaagaraa irratti akka hirmaatan waamicha dhiyeesse. Poolisiin ergama nageenyaa fi dirqama itti kennamu itti gaafatamummaa olaanaan bahachuun nageenya lammiilee mirkaneessuuf hojjechuu akka qabu Komishinarri Komishinii Poolisii Federaalaa Komishinar Jeneraal Dammallaash Gabra Mikaa'el hubachiisan. Akaadaamiin Poolisii Finfinnee marsaa 23ffaaf qondaaltota kaadhimamtoota poolisii 553 eebbisiise. Abayyoo Kafanii. Akaadaamiin Poolisii Finfinnee marsaa 23ffaaf kaadhimamtoota makoonninoota 553 Komishinarri Ittaanaa Poolisii Federaalaa fi walitti qaban waldaa ajajjoota Poolisii Baha Afrikaa ammaa Komishinar Jeneraal Dammallaash Gabra Mikaa'el fi keessummoonni biroo bakka argamanitti eebbiseera. Akaadaamichi Yuunivarsiitii Poolisii Itoophiyaa waliin kaadhimamtoota makoonninoota kanneen eebbiseera. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Poolisii Itoophiyaa itti aanaan Komishinara Jeneraalaa Masfin Abbabaa Yuunivarsiitiin Poolisii Itoophiyaa akaadaamichi yakkoota magaalaa Finfinnee ittisuuf leenjitoota gooman akka oomishuuf deeggarsa taasisuu fi kan itti fufu ta'uu fi ergama waloo nageenya tiksuu keessatti gahee olaantummaan kan baatu ta'uu ibsaniiru. ዩኒቨርሲቲያችን ይህ አካዳሚ ለሚሰራቸው ማናቸውም ስራዎች ባሉን ሪሶርሶች ባለን ዩኒቨርሲቲን keenya qabeenya qabuun akkasumas ogummaaf dandeettii raawwachiisummaa qabuun hanga dhumaatti deeggarsa akaadaamii poolisii Finfinneef taasisu itti fufa. Akkuma guyyaa har'aa waloon isin leenjisnee eebbaaf isin dhaqqabsiifne ergama nageenya keenya waloon ba'achuuf yeroo mara balbalti keenya banaa ta'uu isinii mirkaneessuu barbaanna. Komishinarri Komishinii Poolisii magaalaa Finfinnee Geetuu Argaa'u eebbifamtoonni kunneen Finfinneen qaamolee ishee jeequu barbaadan kamuufuu akka hin mijanne dirqama isaanii baachuu akka qaban hubachiisaniiru. አዲስ አበባን መሸሸጊያ በማድረግ በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ችግር ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ ጸረ ሰላም ኃይሎች መኖራቸውን magaalaa Finfinneetti da'oo itti dhokatanii taasifachuun kutaalee biyyattii garaagaraatti rakkoo uumuuf kanneen socho'an farreen nageenyaa akka jiran hubannoo keessa galchuun magaalaa Finfinneettis haa ta'u magaalota birootti yakkoota uumamuuf jiran dursanii fashaleessuuf yeroo kamuu caalaa qophii addaa taasisuu qabna. Komishinarri Ittaanaan Poolisii Federaalaa fi walitti qaban waldaa ajajjoota Poolisii Baha Afrikaa ammaa Komishinar Jeneraal Dammallaash Gabra Mikaa'el dirqamni olaanaan eebbifamtoota kanneen nageenya magaalattii eeguu akka ta'e hubachiisaniiru. Ammas shororkeessitootni fi gareewwan badii biyya kana balleessuuf hojjechaa jiran jiraachuu himaniiru. Gareen Finxaalessaa Itoophiyaa miira olaantummaa isaa kabajuu uummachuu barbaadu jeequmsatti jiras jedhaniiru. Eebbifamtootaan yakkoota kamuu Finfinnee keessatti raawwataman ittisuun jiraatota jireenya idilee isaanii akka jiraataniif dandeessisuun naamusa poolisummaa olaanaan hojjechuun dirqama keessanis jedhaniiru. እኛ እንደ መለዮ ለባሽ የትኛውንም ኃላፊነትና ግዳይ ተቀብለን ሕግና ስርዓት የምናስከብር ስለሆነ ፖሊሲን akka qaama nageenyaa tokkotti dirqama nutti kennamuu kamuu fudhannee seera warra kabachiisuu qabnudha. Waan kana ta'eef loogii kamirraayyuu bilisa taatanii nageenya biyya keessaniif keessattuu magaalaa Finfinnee shororkeessitoota kamirraayyuu eeguu qabdu. Uummatni nagaan bahee nagaan akka galu taasisuu keessatti gahee keessan naamusa olaanaan baachuu qabdu. Kaadhimamtoota makoonninoota raawwii olaanaa galmeessaniifis beekamtii fi badhaasni laatameera. ከሁሉም ሴት ሰልጣኞች ከፍተኛ ውጤት በማምጣት ከዕለቱ የክብር እንግዳ እጅ ሽልማቷን እየተረከበች ትገኛለች። እጩ መኮንን አይን እንግዳ ተስፋ በቀ Poolisii jechuun anaaf ija uummataati, humna uummataati, dhugaadhaafiif jaalalaan qulqullummaan uummata keenya tajaajiluudhaaf qophiirra jirra jechuudha. Guyyaan har'aa kun nuuf wanta guddaadha. Uummata kana immoo amanummaadhaan tasgabbiidhaan amanummaadhaan uummata kana tajaajiluun nurraa eegama. Silxanichi garmalee chaalenjii kan nama gochuu danda'u
garmalee chaalenjii qaba. Chaalenjii kana immoo arguun gara fuulduraatis hojii irratti chaalenjiin adda addaa yoo nu qunname akkamitti chaalenjii san darbuu akka dandeessuu fi akkatti xumuruu akka dandeessu silxanicha kanarraa fudhanneera. godina Buno Beddelleetti piroojektonni misoomaa dhibba afur birrii biiliyoona tokko oliin hojjetamu bulchiinsi godinichaa beeksisee jira. Haaluma kanaan aanaa Diggaatti piroojektonni misoomaa hojjetaman eebbifamuun tajaajila kennaa jiraachuun himamee jira. Gabaasa kan waajjira kominikeeshinii godinichaa dabalata qabna. godina Buno Beddellee aanaa Diggaatti piroojeektii warriqaa fi daandii ijaaramaa turan xumuramuun hawaasaaf tajaajila kennuu eegalan. Jiraattonni aanichaa tajaajila piroojektota kanneen irraa argataa turanis gaaffii yeroo dheeraa deebii argachuudha kan isaan himan. Dhadhabaa jaarsa keenya dhadhabaa jaarsi keenya miidhee horii keenya bishaanii fiinsaa wajjin nyaata yeroo gabaa dhaquudhaaf kaan horii keenya dabarsuu dhowwee nama keenya dabarsuu dhowwee mana barumsaatti illee sadarkaa mana barumsaatti ijoollee keenya baay'ee dhiibee ijoollee keenya mana ishee bokkaan roobu hin galti jenneetti namannu uummanni keenya amma carraa gaarii argate inni gamaa gamanatti cee inni gamaa gamanatti cee wal keessa deemee carraa guddaa arganneera. Rakkinni riqicha kanaa yeroo dheeraadhaaf gaaffii yeroo dheeraa ture. Gammachuu guddaan nutti dhaga'ame amma rakkoo tokko malee erga riqichi kun nu ba'ee akkaataa gaariidhaan deessuun keenya illee yaalumsa atattamaa argachaa jirti. Uummanni keenya daa'imni keenya qabeenyi keenya nagaadhaan tasgabbiidhaan aara galfii kana fakkaatu arganne. Akka aanichaatti bu'uuraaleen misoomaa garaagaraa 72 bajeta mootummaa fi hirmaannaa uummataa baasii birrii miiliyoona 200 oliin ijaaramuu bulchaan aanichaa Guddataa Tasammaa himaniiru. Akka aanaa keenyaatti qarshii miliyoona 278 ol bara kanatti bajeta mootummaatii fi hirmaannaa uummataatiin hojii bal'aa hojjennee jirra. Bajeta mootummaatiin piroojeektii 37 raawwannee jirra. Hirmaannaa uummataatiin piroojeektii 35 raawwannee jirra. Waliigala 70 ol raawwannee jirra jechuudha bara kana keessa. Akka godina Buno Beddelleetti bu'uuraaleen misoomaa 400 ol baasii birrii biiliyoona 1 oliin ijaaramu bulchaan godina Buno Beddellee Amaan Danuu himaniiru. Bara kana piroojeektii 403 karoorfannee xumurreeti kan jirru baasii qarshii biiliyoona 1.5 oliitiin kana piroojeektoota kana olaalle hirmaannaa uummataa jira. Keessumaa hirmaannaa uummataa jedhu dirqama lammummaatiin piroojeektiiwwan hojjetaman kan akka daandii kan akka ijaarsa bu'uura boruutii fi hojiiwwan misooma ta'e keellaa fayyaa dhaloota lammaffaa akkasumas piroojeektoota hedduusaa hirmaannaa uummataa yookaan dirqama lammummaatiin hojjennee hawaasaaf eebbifameeti kan jiru. Gabaasi kan waajjira kominikeeshinii godina Buno Beddelleeti. ኢቲቪ አፋን ኦሮሞ ራ ሆዱ ሰዓት ከናፍ ቀበኔ ስንት ማጅረ ዳወቶት ከየን ወሊን ጅርቱ አንተ ይፍገለቶ ማጀቻ ገረወዱ መዴን አላራርገኔት ከንጤኑታ ሊቢያት ፕሮጀክቶኒ ሚሶማ ወራነ ብየቲን ዱረ ኤገለመኒ ሰበበ ወራናን ዳበተኒ ኢትፉፍሲሱ ሶቺ ኤገለሙን ሂማሜ ኬሰቱ ሚሶማ መኔኒ ወጂ ወልቅ አበቴ መኔን ወራቅ ሰብየቲ አከለኮሳ አውሮፓ በረኩመ ለማፍረቶ ኮቲ ሆጂን ኢጃርሰ ኢሳኒ ዳበቴ ጥሙርሲሱፍ ሶቺን ኤገለሙን ሂማሜ biyyattiitti yeroo ammaa dhimmi mana jireenyaa yaaddoo ijoo lammiileetaa akka dhufee himameera. Warraaqsaan duratti ijaarsi manneenii dhaabbilee biyya alaa garagaraan raawwatamaa ture battala waraanicha eegaleetti dhaabbachuun ibsame. Kanaanis yeroo ammaa manneen ijaarsi isaanii osoo hin xumuramin hafan xumursiisuun duras argatee jira. Guutuu biyyattiitti sababa waraanichaan ijaarsa manneen 300 oli osoo hin xumuramin akka dhaabbatee himameera. Hojiin ijaarsa piroojektota 18 ol gufachuus ragaaleen ni mul'isu. Piroojektota eegalaman kanneen xumursiisuuf mootummaan biyyattii dhaabbata mootummoota gamtoomaniin beekamtii argatee dhaabbilee biyya keessaa fi biyya alaa wajjin hojjetaa akka jiru beekseera. haa ta'u malee ammas hanqinni maallaqaa fi rakkoon nageenyaa carraaqqii eegalame kana gufachiisuu akka danda'u Aljazeeraan gabaaseera.
Lula da Silva pirezidaantii Biraazil ta'uun erga filatamanii booda mancaatiin bosonaa Amaazon irra gahu haalaan hir'achuun himamee jira. Baatii adoolessaa qofa mancaatiin bosonaa Amaazon irra gahaa ture dhibbeentaa 60 oliin hir'achuu gareen kunuunsa qabeenya uumamaa biyyattii beeksiseera. Mancaatii bosona Amaazon irra gahaa ture hir'isuun kan danda'ame imaammata kunuunsa naannoo cimaa pirezidaantiin Biraazil Lula da Silva hordofanii ta'uun himame. Qaamolee babal'ifannaa lafaaf bosona mancaasan irratti tarkaanfiin cimaan akka fudhatamu taasisuun qaamolee albuudota bosona keessaa baasuuf carraaqii fi xaawulaa gurguratan adabbii cimaan adabuun akkasumas humna addaa bosona eeguu ramaduun mancaatii bosonicharra gahaa ture akka hir'isatu taasisuun isaanis himame. Biyyoonni bosona Amaazon keessatti argamu torban dhufuu Biraazilitti yaa'ii akka gaggeessan himame. Yaa'icharrattis carraaqii gama Biraaziliin raawwatamaa jiruuf beekamtiin kennuun hojiin bosona Amaazon mancaatii jalaa baraaruuf eegalame caalaatti cimsuuf walta'iinsa akka uuman eegama jechuun France 24 Hour gabaasee jira. kabajamtoota daawwattoota keenya ETV afaan Oromoorraa oduu sa'aatii kanaaf qabannee xumurree jirra. Waan nu daawwattaniif galatoomaa. Jamilaa Jamaal isinitti himaa tureera oduu kanneen. Olmaa gaarii.